Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Duulaa Cichoomina Kaayyoo itti fufuun godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaatti Lukeelee Bilxiginnaa du'aa fi madoona dhabuu beeksisee jira. Irreef gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Duula Cichoomina Kaayyoo milkeessuuf kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii Bilxiginnaa hawaasa nagaa dararuuf bobbaafaman irratti tarkaanfii laalessaa fudhachaa jiruun injifannoo cululuqaa galmeessisaa jira. Abdiin saba guddaa fi egereen Oromoo fi Oromiyaawwan Duula Cichoomina Kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii gurguddoo Lukeelee Bilxiginnaa irratti fudhataa jiruun godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa Ganda Qajeelaa bakka addaa Dabbasee jedhamutti loltoota Abiyyi Ahmad akkuma amala ishee hawaasa nagaa dararuuf bobbaate rasaasan waaduun du'aa fi madoona dhabee bakka isheen irraa dhuftetti deebisee jiraachuun beekamee jira. Korommiiwwan woboo guyyaa kaleessaa loltoota sirnichaa tokko battalatti yoo rasaasan boqochiisu loltoota sadii ammoo madoo dandamii hin qabneen adabee injifannoo cululuqaa galmeessu hooggansi woboo bakkichaa beeksisee jira. Guyyaa kanas reeffii fi madoon ambulaansiin gurrachuun gara magaalaa Naqamtee geessitee jiraachuunis beekamee jira. Woboon Duula Cichoomina Kaayyoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti milkeessuu fi tarkaanfii laalessaa ergamtoota Bilxiginnaa irratti fudhachuu isaa cimsee itti fufuunsaa ni beekama. Ittuma fufuun woboon godina Bahaa Shaggar Aanaa Fantaalee keessatti tarkaanfii humnaa diina irratti fudhatee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii Harsadee Gurraandhalaa 19 Bahaa Shaggar Aanaa Fantaalee Gandaa Meel Dhibaa jedhamu keessatti waraanaa PP sakattaa bobbaatee haxxee itti hidhuun tarkaanfii laalessaa irratti fudhachuun injifannoo boonsaa gonfatee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota sirnichaa 2 yoo boqochiisu 5 ol madoona dhabuun injifannoo argatee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursee keessatti tarkaanfii fudhateera. Abdii fi gaaddisni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Duula Cichoomina Kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeessee jira. Maaluma kanaanis kaleessaa Aanaa Arxummaa Fursee bakka hawaa fi dhakaa kaatee jedhamutti ganama isaa tokko irraa lola waraana faashistii PP irratti taasisee loltoota sirnichaa battalatti yoo boqochiisu 4 madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Godina Kaaba Lixa Shaggar Aanaa Ammayyaa keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa jiraattota saamuu fi hidhuu daran cimsoo itti fufaniiru. Aanaa Ammayyaa Ganda Ajoo Gidduu jedhamu keessatti loltoonni waraana Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitan jedhuun nama maqaan isaa Dassee Gaaddisaa jedhamu jalaa loon 11 saamuun haadha warraa isaa maqaan ishee Aadde Qananii Dagaagaa jedhamtu ammoo daa'ima dhiiga baatii tokko waliin qabanii deemuun hidhaatti darbatanii jiraachuunis maddeen irraata biyyaalessaa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun ollaadhuma isaaniitti guyyaadhuma kana namoota maqaan isaanii Waaqomaa Taayyee fi Saamu'eel Dabasaa jedhamu hidhanii kan jiran ta'uu maddeen itti dabaluun gabaasaniiru. Kana malees gandicha keessatti saamicha maqaa kanfaltii gosa garaagaraan kanneen akka buusaa gonfaa, inshuraansii fayyaa, gibira, ispoortii, deeggarsa milishaa fi kanneen kana fakkaatan da'oo godhachuun lammiilee harka qalleeyyii ofiifuu jireenyaan wal'aansoo qabaa jiranitti gaggeessaa jiraniin saamichi daran hammaatuun beekamee jira. Hidhattoota murna Bilxiginnaa godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursee Qorii keessatti ajjeechaa saamichaa fi gubaatiin manneen hawaasa nagaa irratti raawwatamuun jabaatee itti fufeera. Godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursee Qoriitti hidhattoonni sirnichaa namoota nagaa kanneen maqaan isaanii Adam Alii, Adam Hassan Uttee fi barsiisaa Jamaal Baacaa dabalee badii tokko malee rasaasaa itti roobsuun ajjeesanii gatuu maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti namoonni kunneen balleessaa qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofti akka ta'uun manaa fi bakka hojii isaaniitii fuudhamuun kan ajjeefaman ta'uu goolessitoonni murna PP kun aanuma kana ganda raasaa man'eetti maanguddoo biyyaa obbo Umar Alii dabalatee namoota nagaa 3 mana isaanii keessaa baasuun gara